Ashama harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Gujii Lixaa Aanaa Dugda Daawwaatti waraana Bilxiginnaa haleeluu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa beeksise. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laalloo Hassaabiitti waraanni Bilxiginnaa dargaggoo tokko ajjeesuun dhaga'ame. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Abbichuu fi Nyaa'aatti humnoonni faannoo konkolaataa uummataa wajjin butuun dhaga'ame. Poolisiin ati shaneera jechuun dirqisiisee humnaan gudeeddii raawwatee hidhaan adabame. Sababa gargaarsi namoomaa addaan citeef naannoo Tigraayitti namoonni 1,400 ol beelaan du'uun ibsame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Gujii Lixaa Aanaa Dugda Daawwaatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Koonyaa Gujii Lixaa guyyaa kaleessaa gaafa hagayyaa 17 bara 2023 halkan keessaa sa'a 5 irraa kaasee hanga halkan sa'a 9 walakkaatti Aanaa Dugda Daawwaa magaalaa ishee seenuudhaan tarkaanfii fudhateen waraana Bilxiginnaa du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaa hedduu booji'uun ibsame. Haaluma kanaan meeshaalee akka qawwee AKM 3, hidhannoo 2, rasaasa AKM 178, boombii F1 1 fi gumbii 6 irraa hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jiraachuu odeessinu qaqqabee addeesseera. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo olaanaa argachuu isaa yoo ibsu, lola kana ilaalchisee hanga oduu kana qindeessinetti gama mootummaa paartii Bilxiginnaatiin wanti jedhame hin jiru. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laalloo Hassaabiitti waraanni Bilxiginnaa dargaggoo tokko ajjeesuun dhaga'ame. Ajjeechaan waraana Bilxiginnaa ilmaan Oromoo irratti raawwatu jabaatee itti fufuudhaan guyyaa kaleessaa gaafa hagayya 17 bara 2023 godina Wallagga Lixaa Aanaa Laalloo Hassaabii magaalaa Waanjoo keessatti dargaggoo maqaan isaa Abdannaa Jamaal jedhamu ajjeesuun dhaga'ameera. Dargaggoo Abdannaa Jamaal Yuunivarsiitii Jimmaa irraa eebbifame hojii barbaadaa akka ture maddeen himuun badii qabaatee osoo hin taane sababa Oromummaa isaaf qofa ajjeefamee jedhaniiru. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Abbichuu fi Nyaa'aatti humnoonni finxaaleeyyii faannoo jedhaman konkolaataa uummata wajjin butuun dhaga'ame. Aanaalee Oromiyaa daangaa naannoo Amaaraatti argamanii fi yeroo adda addaatti humnoota finxaaleeyyii faannoo jedhamaniin haleellaa irra ga'u keessaa Aanaan Abbichuu fi Nyaa'aa ishee tokkodha. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa gaafa hagayya 17 bara 2023 naannoo sa'a 1 irratti humnoonni finxaaleeyyii faannoo ilmaan Oromoo godina Shawaa Kaabaa Aanaa Abbichuu ganda gabaa Jimaataa irraa gara magaalaa Mandiidaa deemaa turan daandii gubbaatti eeguun uummata konkolaataa tokko butanii deemuun barameera. Uummanni kun ganda gabaa Jimaataa irraa ka'ee gara magaalaa Mandiidaa deemuuf naannoo Amaaraa magaalaa Dannabaa jedhamtu daandii geessu waan fayyadamuuf humnoonni finxaaleeyyii kun gidduu sanatti uummata nagaan deemu butanii jiru. Namoota konkolaataa deddeebisa uummataan ukkaanfaman kana keessaa daa'imman, harmootii fi maanguddoonni akkasumas dhukkubsattoonni gara mana yaalaa deeman keessatti kan argaman yoo ta'u, hanga gabaasni kun qindaa'etti eessa akka geeffamiin hin baramiin jira. Humna shoror keessaa kana jajjabeessaa kan ture Bilxiginnaanis rakkoo hawaasa Oromoo irra ga'e kanaaf tarkaanfii fudhatee hin qabu. Torban tokko duras gareen finxaaleeyyii faannoo kun dhokaasa aanichatti bananii lubbuu nama 3 dabarsuu fi qabeenya uummata hedduu mancaasuu Gadaa Miidiyaa Neetwoork gabaasee turuun ni yaadatama. Poolisiin ati shaneera jechuun humnaan dirqisiisee gudeeddii raawwatee hidhaan adabame. Godina Gujii Lixaa Aanaa Surroo Barguudaatti poolisiin Oromiyaa gocha humnaan gudeeddii raawwatee hidhamuun isaa dhaga'ameera. Konistaabil Ganamee Koonsoo kan jedhamu galgala sa'a 3tti dubartoota mana fincaanii deemaa jiran 2 qabuun qarshii gaafachuu isaan hin qabnu jennaan doorsisee garan bakka biraatti fuudhee erga deemeen booda ishee tokko humnaan gudeeduun ibsame. Gochi kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa adoolessa 4 bara 2015 kan raawwate yoo ta'u, manni murtii aanichaas gocha kana badii ta'uu bu'uura seeraan erga mirkaneessee booda adabbii waggaa 7 itti muruun ibsameera. Gochi kun kan ifatti ba'ee dhaga'ame malee golee Oromiyaa mara keessatti waraanni Bilxiginnaa ilmaan Oromoo gudeedaa, saamaa fi ajjeesaa akka jiran ifatti beekamaadha. Sababa gargaarsi namoomaa adda citeef naannoo Tigraayitti namoonni 1,400 ta'an beelaan du'uun ibsame. Kaaba Itoophiyaa Tigraayitti gargaarsi nyaataa sababa hatame jedhameef erga addaan citee booda
yoo xiqqaate namoonni 1,400 beelaan du'uu aangawaan naannichaa beeksisan. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti sagantaan nyaataa addunyaa fi dhaabbanni gargaarsaa Ameerikaa USAID'n ji'a caamsaa keessa gargaarsa nyaataa Tigraayiif kennan akka addaan kutan beeksisan. Qorannoo kana hordofuun qondaaltonni Tigraay geggeessan akka agarsiisutti namoonni 500tti siqan hanna gargaarsa kanaa keessatti hirmaachuu bulchiisii yeroo naannoo Tigraayitti hoogganaan sodaa balaa kan ta'an obbo Gabrahiwoot Gabre Egzaabeer BBC'tti himaniiru. Tigraay bara 2020 walitti bu'iinsaan kan miidhamte yoo ta'u haalli beela fakkaatu naannichatti uumamee ture. Waldhabdeen kun bara darbee kan xumurame mootummaa Itoophiyaa fi addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF waliigaltee gamtaan Afrikaan durfamu mallatteessan hordofuun ture. Waldhabdee kana keessatti loltoonni Eertiraa gama waraana Itoophiyaa goranii lolanii turan. Dhaabbanni nyaataa addunyaa fi USAID'n lammiileen Tigraay gara miliyoona 6 gargaaruuf hojjetaa turan. Garuu gara ji'a 3 dura gargaarsi isaan kennan gara gabaa biyya keessaatti akka gara dabarfamu erga hubatanii booda gargaarsa nyaataa yeroof addaan kutuu labsan. Dubbii himaan dhaabbata nyaataa addunyaa torban kana BBC'tti akka himanitti salphaatti gocha yakka kana akka waan hin argineetti callifnee kennuu itti fufuu hin dandeenye jedhan. Dhaabbanni gargaarsaa Ameerikaa USAID baatii waxabajjii keessa gargaarsa nyaataa kutaalee Itoophiyaa kaaniif kennuu akka addaan kutu beeksise. USAID deeggarsa nyaataa biyyattiif dhaabbilee biroo hunda caalaa kennuun beekamu yoo ta'u namoota miliyoonaan lakkaa'aman sababa walitti bu'iinsa gogiinsaa fi qaala'insa jireenyaatiin rakkatan gargaara. Odeeffannoon miliqee bahe tokko kan baatii waxabajjii keessa miidiyaalee hedduudhaan eeran akka ibsutti qaamoleen mootummaa federaalaa fi naannootti hidhata qaban bifa qindaa'een gargaarsa kanarraa fayyadamaniiru jechuun himata. Mootummaan Itoophiyaa himannaa kanneen qorachaa akka jiru himuun bu'aan garuu haga ammaa ifa hin taane. Waraanni biyyattii deeggarsa haatame jedhameerraa fayyadamoo akka hin taane ibseera. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe laayik gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.